Harka fuunee akkam jirtu daawwattootiif maatiiwwan Meelbaa HD. Har'a immoo akkuma beekamu kan viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabannee isiniif dhufnee jirra. Viidiyoon keenya irraa kun immoo kan ta'u akkamittiin two step verification kan akka irra keenyudha jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kun akka inni isinitti tolu abdiin qaba. Kanaafuu hundumti keessan viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaan jedha. Akkasumas illee maatii keenyaaf warri haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo bilbilaa bukkeetti dhuftu tuquudhaan olirra godhachuudhaan viidiyoon keenya yeroo hundaa nuun gadhiisnu akka isin qaqqabu gochuu dandeessu. Gara viidiyootti dabarra jechuudha. Tolee, yeroo darbee chaanaalii Meelbaa Geeming jedhu tokko bannee turre. Chaanaalii kana irratti akka itti create godhan isinitti agarsiiseen ture. Akkasumas illee seetingoota sirreessuu qabdan isinitti agarsiiseen ture. Abaabotii isaa sirreessinee turre. Har'a immoo two step verification irra keenya jechuudha. Two step verification irra kaa'uu fi akkuma argitan as bukkee mallattoon loogoo keessanii jira jechuudha. Kanatti buutu jechuudha. Kana booddee as bukkeetti creator studio kan jedhu isiniif fida. Akkuma argitanii as bukkeetti creator studio kan jettu jira. Isatti buutu jechuudha. Kana booddee iddoo akkasii keessa isinii gale jechuudha. Akkuma argitanii as bukkeetti yoo isinitti argama ta'ee isinitti agarsiisuu fi as bukkeetti yoo isinitti argamaa jira ta'e your account is greater risk of attack because you don't have two step verification. Turn it on now for extra security jedha. Maal jechuudha security irra godhachuu fi two step verification irra godhadhu jechaa jira. Chaanaaliin kun ammoo akkuma argitanii two step verification irra taa'ee hin jiru jechuudha. Eessa keessa ilaalla jechuudha kan irra taa'ee hin jirre. Two step verification yoo irra goone malee monetize ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Birriin kaffalu jechuudha YouTube yoo two step verification irra jiraate malee jechuudha. Kanaafiyyuu as bukkeetti yoo isinitti argama ta'e as bukkeetti monetization kan jettu jirti. Mallattoon pilaasii kun isinitti argamte yaada. Kun akkuma argitan monetization kan jiru jira. Isatti buutu jechuudha. Kana booddee isin geessa jechuudha iddoo isinitti two step verification irra keessan jechuudha. Monetization kan jirutti buna. Kana booddee kan asitti channel monetization jechaa jira. Akkuma argitan as bukkeetti 0 subscribers qabna. Watch hour tokko hin qabnu as bukkeetti. Waan hundumaayyuu right ta'ee jira. Garuu kun as bukkeetti akkuma argitanii two step verification cufamee jira jechuudha. Turn on now kan jettu kanatti isatti buuna jechuudha. Kana booddee continue jenna. Baay'ee isin gargaara two step verification security chaanaalii keessaniif isin gargaara jechuudha. Kun akkuma asitti argitanii this will help you to protect your account from being hacked jechuudha. Akka isin jala hacked hin taanee fi dhabuu isin gargaara jechuudha. Kana booddee asitti continue kan jettu kanatti click goona. Gaafa isin click gootanii gara iddoo akkasii isin fida jechuudha. Kana booddee emailii keessa password emailii keessanii guutaa isiniin jira. Asitti password emailii keessanii guutu jechuudha. Yeroo darbe akkuma password strong godhaa isiniin jedhe ture isatti guutu jechuudha. Amma isatti isaa save godheen kaadhee ture ta'e ofiisaa guuteera. Kana booddee next goona. Sanii akkasiin next gootaniin gara iddoo akkasii isin fida jechuudha. Akkuma argitan two step verification jedhee iddoo akkasii isin fideera. Next gootanii darbitanii jechuudha. Gara option akkasii isinii fida. As booddee asitti poonii keessan gashitu jechuudha. Akkuma argitanii United States irra ture. Finnee maal goone jechuudha. Itoophiyaa irra keenya kana. Itoophiyaan as jirti kun akkuma argitanii. Kana booddee bilbila keessan meeqattanii jalqabdu jechuudha. 9 jalqabdu. 9 itti fuftuu jechuudha bilbila keessan. Erga guuttane booddee optionii lama jira. Textiidhaan immoo phone call isinii hojii isiniin jira. Kana maal gootu jechuudha isinii textii kan barbaadan gochuu dandeessu. Kana booddee next gootu jechuudha. Kan textii marra kan ta'an barbaadan ta'eef nanniisa next goona jechuudha. Kana booddee kun akkuma argitanii koodii si argachaa jira.
Kooddii eegaan jira jechuudha amma silkii koo irratti. Akkuma sagalee isaa dhageessanitti ta'e kooddiin na dhufeera. Kooddicha goonna jechuudha. Kana booddee next kan jettu jirti ammas isatti next goona jechuudha. Kana booddee maal jedha it worked turn on goote jechuudha. Bakka amma hojjeteera jechuudha kana jechuun turn on goona. Akkuma argitanii your phone is verified bakka verified ta'eera silkiin keenya. Kana booddee two step verification kun akkuma argitanii nu ta'eera banameera jechuudha. Turn off gochuuf asumaatii cuftu deebistanii cufuu yoo barbaaddanii kanuma jechuudha. Two step verification kanuma irra gooneerra jechuudha. Kana booddee gara chaanaalii keenyaatti deebina jechuudha. Akkuma argitanii foon nambarii kana verified ta'eera. Kan biraas yoo foon adda nazar gochuu dandeessu. Channel customization kana keessa gallee refresh goona jechuudha amma. Achi monetization keessa galla. Monetization ofii masaa refresh gochaa jiran namtiyyuu teenye jeenna kana. Channel monetization keessa galla erga YouTube studio keessa galle jechuudha. Akkuma argitanii karaa namatti toluun jechuudha. Two step verification keenya active ta'eera jechuudha. Kana booddee YouTube'n keenya monetize ta'eera jechuudha. Kanaafiyyuu bakka viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture. Warri maatii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa akkasumas illee viidiyoo kana akka isinitti tole abdiin qaba chaanaaliin keessan kana booddee haa kan ta'u jechuudha. Like gochuun dagatinaa akkasumas illee koomentii nu barreessaa jedha part 5 immoo isinii gadhiifama jechuudha. Part 4 kana akka inni isin tole abdiin qaba waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatooma. But if I lay down and I play dead and